السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمعار كفوني جرجرتو كقالباني في كقالبان ilmaan oromoo idil addunyaa irratti argamtanii baga nagaa taatanii rabbi sa'aatii tanaan isin gahee anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbi warri tamutu bifmaatii taatan hedduu takka galatoomaa isiniin jira warri ganaa haaraa dhuftan koota maatii kiyya ta'a nati dabalamaa subscribe like gochuun maatii kiyya ta'a isiniin jira warri maatii kiyya taatan ammoo like yeroo hundaa ta'a isiniin jira. Gaafii takka hanga sadii wayii qabadhee isinii dhiyaadhe nama keessoon na gaafatee fi deebi'eetiin koomentii jalatti illee na gaafate gaafii keessan deebisuufi innis maali yoo jettanii gaafii tokkoffaanii hijaaba atini maaliif uffattee yuutuubii liivii yookiin viidiyoo waraabuuf uffatte moo duruma uffatte yoo ammoo viidiyoo uffattee booddee kadhiiftu ta'e booda isaatti siif rakkoodha jedhameetiin na gaafatamee keessooni obboleeyyan tiyya ani hijaaba viidiyoo waraabuuf yookiin yuutuubaan dalaguuf hin uffanne ani hijaaba urga ajjabadhe yookiin niqaaba urga uffadhe waggaa 8 gahee jira jechuudha. Xiqqeena kiyyarraa hin jaaladha namarratti yoo laalu hedduu na hawwata. Alhamdulillah rabbina laafisee uffadheera urga uffadhee waggaa 8 gahee jira jechuu gara 9tiif deemaara jechuu ammaan booda illee rabbi irratti na haa jabeessu jedha inshallah isinillee du'aa naa godha. Gaafii lammataa ammoo ati maaliif akka arabaati uffattee of tuultaa jedhame na gaafate obboleessa kiyya tokko gaafate. Obboleessa kiyya ani akka arabaatitti of hin tuulu hiqaaba uffachuun ka arabaa bichaa odoon taane dubartii islaamaa amantii islaamaa hundaa fi akka arabaati uffachuu odoon taane qaama ofii sattarachuun dubartii musliimaa irra waan jiruu fi saaniif anis akkasitti sattaradhee uffadhe isiniin jedha. Ka arabaa bichaati miti ka dubartii musliimaa biyya addunyaa irra jirtu hundaati jechuudha. Gaafini sadaffani ati yoo haasoftu maaliif afaan oromoo qulqulluunaa sofne maaliif afaan keessa mattaamaa fitti dabaltaa jedhamee na gaafatame obboleeyyan kiyya afaan biyya addunyaa kanarra jiru hunda odoo danda'amee afaan hundaayyuu ka baratan ta'e afaan walii galaa waan ta'eef rakkoo dakkallee hin qabu jedhaa gama kiyyatti odoo danda'ee afaan addunyaa irra jiru baradhee barachuu hawwii qaba. Ammas deebi'ee afaan arabiffaatitti afaan kiyyan harkaa fiiga yeroo hunda afaan arabiffaa wanta arabii wajjin jiraadhuu fi afaan kiyyan arabiffaatitti na harkaa deema wanta dalagullee waan isaan nyaata isaaniillee dalagu waan san ta'eef arabiffaatti na harkaa fiiga rakkoo biraatii miti ani garuu gama kiyyaan rakkoo hin qabu jedha afaan walii galaa waan ta'eef odoo afaan addunyaa irra jiru hundaa baratanii rakkoo hin qabu jedha. Gaafiin arfaffaan ammoo maqaan kan kee haqiiqiin eenyu ka haqiiqaa eenyu tamuudha moo ka biraa ta'e namni gaafatan maqaan kee tamiimaadha tamuunis kiyyuma namni hedduun namni ittiin na waamus hin jira bakkuma aasani maa fi aarraa godhee uutti deebise malee kiyyuma jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu waan dhageeffattanii fi subscribe like godhaa isiniin jedha maatii kiyya ta'aa. Asumarratti umuraa warri gaafii gaafatan gaafiin keessa isinii deebi'a abdii qabaa isiniin jedha yoo gaafii biraa gaafattan jala koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha amaanillaahi nagarra turtii gaarii isiniin jedha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.